دوبا غرا غافي تينيا وديمني شيخا وين غافين تينيا وبليتينيا تكا غافتا وان اذان الراهي غزي اذاني غرتي مسجد ابهو تكامو غزي إسان إفما فازانتني صلاة دير فكينيا بقول ديرتي أذانته أوسو غرتي إنتور يجودا أذانن إقامة غوني تما صلاة تسينو الدنيا يتكافت dubartiin wayita gartee mana jirtu masgida raayo azaane akka azaanetti salaanni kun salaata subiyoo ta'e sunnaa isaanii salaatanii isaanii mana jiru azaana masgida irraa dhageenyaan sunnaa isaanii salaatanii eegasii waajiba isaanii salaatu danda'an zuurii ta'us yoo gartee azaanamu taate isaan yoo masgida jiraatan sunnaa isaanii eega salaatan booda waajiba isaaniitti aansu danda'an kuni dhorkaan jiru jechuudha maaliif yeroon geenyaan azaaname yeroon geenyaan azaanni azaaname jechuudha maaliif muwazzinni yeroo eegee waa cufoonni godhee ka eegee adde'ee qabu muwazzinni yeroo laallatee waytanni azaane ka gartee salaanni zuurii ta'us asrii ta'us salaatuu danda'a kota kan qabu jechuudha. بريدا إن شاء الله وين قرتي سنة لي خافتني شيخ جزي هدو جزي نمني وان كنا لقي سنة لي قيتي خد لما جرا مي خد لما تنهو أسري دوران ظهرين مغربان إشاءين سبين ترتيب خمين ديمتي سنة لين تون شيخ سنة لين قرتي صلاة راتبة جرا ديمتو سنة لين دفتي حديثتي رسولي صلوات ربي السلام عليه صلاة الصبي ويتأذان مي ركع لمن سنان غرتي صبيدا ركعتان خير من الدنيا وما فيها رسولي صلوات ربي السلام عليه ركع لمن غرتي سنات صبي درت واجب دون صلاة نجزي أذان ركع لمن ربوفت خير من الدنيا وما فيها الدنيا في وان كيس جرو رجعت صبي ركع لما قبل زوري ركع لما درت صلاة لما بودان صلاة تك خبط تكسر دفت زوري نماس حديث برات نما لما أفر درت صلاة لما أفر بودان صلاة لن تمسوا النار إبدين تويتون خبط دفت سنان غرتي أسري دا أسري ركع لما قف غرتي صلاتني أجسي أسري صلاة ندفنه كل لمن كيسا سنان أسري ولت لك همنه إمو خبتي ركع لما صلاة أجسي أسري صلاة حديث نسان ضعيف حديث ركع لما صلاة أجي لما نفر صلاة نمني غرتي صلاة أسري واجب درت أفر صلاة رحم الله من صلى قبل الأسر 4 غرتي حديث جو حديثاً تو صحيح لما نفر صلاة أسري يجو مغربا الرقودة رواية أبو داودي في خلني تخلفه ركع لمن غرتي مغربا بودر ولكن مو صلوا قبل المغرب لمن شاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مغربا دور صلاة مغربا دور صلاة ودو صلاة واجبة دور الجج لمن شاء ولكن حديثتي قرتي حديثتي اللي خبطوا فيه لما دوبان دفت مغربا بودان جج بري رواية قرتي أبو داود منتي صلاة اللي دفت إشاعري سلمين بودرت أكسر دفت سنان ودي قرين زوري ركا لما درت لما نفر بودت أفر درت لما بودت جها كسر دفت ما شاء الله بريد على شيخة وقو قرتي واي صلاة خنس سينك رقود در امني قافتو صلاة إشاعي خنمي هنگم تک قرتي بودان سودن دينيا قافين تون لين جرتي صلاة إشاعي أرقام ربي عليه الصلاة والسلام قزي قريني وقو قرتي صحابان قا درتي دفن درتي أنسا قزي قري بودان سامي هنگم تک بودان سودن دينيا صلاة إشاعي صلاة إشاعي نمنيو صلاة الجماع مالف إيرارتي دركم وانتف جماع صلاة ديرارت دركم وانتف مسجد نيو زال ما جنت خسر الطاعة زال ما تيو خسر الطاعة
dirqama gartee jammaadhaan salaatu qabu. Yoommoo salaanni kun fakkeenyaaf dubartii mana salaattu. Dhiirammaas gartee fagoo jiraatee amma bika masgiinni jirre amma bika gartee waa dhukkubsatee onni jiru. Sa'a 5 sa'a gartee 4 sa'a 5 itti chisiisuu dandeenya. Santurra afdan. Santurra afdala salaanni ishaayii booda irratti irra afdan. Dora sa'a 5 cinaa hanqa sa'a 6 jechuudha. Warri gariin yaadnis fuullee ilii warra jee jira. Ilaan kan zagartee sa'a halkan sa'a 8 9 10 warra jiru jira. Walaakin immoo irra gaariin ilaan kan sa'a 6. Jaajat inshaallah. Hanqa sa'a 6tti. Kanaafuu namni gartee kophaa jiru kan masgiidatti jammaan salaanne achi butee ishaayii gartee gara sa'a 5 cinaa toora kanatti salaatu barbaachisaadha. Salaatni immoo dhiira irratti salaatul jamaan waan waajiba dirqama ta'eef yeroo masgiidaan salaata jechuun inshaallah. Masgiidatti gartee salaatu qaba. Santurra afdala jechuudha. Rabbiin nu halaffisu inshaallah. Telefoonillee seenee jiraan seeha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadha obboleettii teenya karatiif islaamaa gaafii ta'e dhiyeeffadhu. Hello. Si dhageenya gaafii ta'e dhiyeeffadhu. Hayyee obboleettii teenya takka turuu na gaafadhu naan jedhetu gaafii dura. Hayyee. Tole itti fufi. Ila gaama? Gajeela si dhageenya gajeela si dhageenya. Hayyee obboleettiin teenya takka akkana jette. An yeroo duraatiif ifiin babbanuu ture. Uffata uffachuun turre uffata qaqallaa akka kiristaanaa ijoollee kiristaanaatti wajjin saayiba ture. Akkasuma immoo nama dhiiraatiin saayiba. Mataas banaa deemaatiin ture. Akkasuma immoo yoo nama hama taates hamachaatiin ture qacoolletti. Ati wanni ani hin godhin haqa namaa ta'uuf na dabaree jira. Ati zinaa qofaan hin godhin jettee dhiiraa wajjin waan hin godhin hin qabu. Garuu ammaan tana alhamdulillah dhiiseetiin jira qullaa deemus dabadheetiin jira akka ijoollee kiristaanaa sanittiin gizeen kakaddu akka isaan itti kakatan san maareemiin gabreeliin maal jaanii kakatanii miree isaan akkas zeetiin kakachuu ture jettee sheera. Dhaga'u jirtanii hoo? Si dhageenya barreeffachuutti hin jira si dhaga'e. Hello. Siin dhagee barreeffachuutti hin jira gaafii ta'e. Itti fufi ati gaafii ta'e bikkaan geeffadhu. Hello. Si dhageenya gaafii ta'e bikkaan geeffadhu. Akkasitti ammaan tan ammoo akka zeetiin kakachaa tureeti waan kanarratti mee maaliin godhuu qabaa haala kamiin rabbi xiyyeeffatti araarsuu qabaa kakuun akkasitti kakachaa ture saniifoo. Ani tun amantiin tigitu na dura jijjiiramtee jirti moo akkamii jettee na gaafadhu naan jettee na dhaammatte. Gaafii bareeddudha inshaallah gaafii biraa jirti. Gaaffiin biraatii isin jirti naasuun anammoo namaa wajjin walitti aara qaba. Hayyee. Namni san ammoo nama guddaadha hiriyuma ummatiyyaatii ta'anii harumarra ta'anii tuma na Usmaan Abiif dhaga'uu waan an ja'anii yoo tana akkana waa hedduu naan ja'an sanii hin jeen isin nama guddaadhaati maaliif akkana naan jettanii waan isin irraan fakkaanne. Ati waan nama aarsu naan ja'an akkuma nama guddaa isiif yaareessii addaan hin beekan. Akkanumatti huccuu gurguddoo uffattee deemti. Tunduuraa midhaan mijaanii na arrabsan. Tanii isin baalee geedhaa maaliif akkana jettanii na arrabsitanii uffata uffadhu naan jechuu qabdan malee jeetiin itti dubbadhee isaan kanaati ilaan gaamota lama akkasii wajjin walola qaba jechuu egaa walitti aarree gaafa sanii dhiifama ol gaafanneen beeynu sanaan jette geeneen xiyyaas. Ati naguura biitii ta'u akkanatti ibaadaa goota malee ibaadaan keessirraa qe'ee balamtu soomanni keessirraa qe'ee balamutti hin jiru naan jette. Tanarratti mee akkamii aniin tun akkamii dubbiin tun. Bareeda inshaallah gaafii. Isaan kan ofitti araarsaaf ta'ee yaadee natti araaramanii dhiifamallee gaafadhee natti araaramutti hin jiran jechuudha. Isiin immoo wallolleen tun. Furanne gaafii ta'e hayyee gaafii furanne gaafii. Gaafii biraa hin qabduu tanumaa mi gaafiin lameen tana hayyee baatee jirti inshaallah. Gaafuma isii tanaan eegala sheeka. Obboleettiin teenya takka kanaan dura gartee egaa haala gaariirra hin turre dhageessanii turtanii uffata dhiiraa wajji dilikee isaan ture gartee
بدي قدو سن إمو زنا سن نوج جنيته خخشوا اللي كا بيتين يوان جرو تنان كقته سجلة سن مرات كل كبي إن شاء الله مي توبة نسي أكمل مي توبة را شيخ أنا نقدر ربي الراك إبلا توبة سين توبة تخنا جواب دمتنا إن شاء الله duraan dursee wanni hedduu takka gartee ilmaan muslimaa balleessu waan saahiba yookaan waan geelee jaanii gartee dubartiin jala deemtu dubartiis ta'e dhiiraas ta'e wanni nama hedduu balleessu biyya teenya keessattis walaa biyya biraattis ummata kaafiraa kana saahibu. Akkasii. Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi yeroo hedduu waan jedhu tokkoon keessan nama saahib daldaaladha. فلينظر أحدكم من يخالف المرء على دين خليله المرء على دين خليله namni kun gartee aadaa gartee obbolee saahibaa waan saahibni hattuu yoo ta'e hattuu ta'a sakraana yoo ta'e sakraana ta'a dubartiin gartee yeroo dubartiin kaafiraa ta qullaa deemtu agarte qullaa deemti hojii kofoo yoo uffatte kofoon tu sirraa bareeddimee uffadhu jettiin mi'arra cheeggodhi jettiin laalimee jettiin manatti meetti deemi ilaale jettiin mee banaa gallakkisi kanatti dabarati oxaanati firra keessu maali ati waa hedduu فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل جد شريان سلاما dubartii muslimaa tan salaanne saahibis ni dubartii muslimaa takka dubartuma muslimaa taani muslimeet ta ibaadaan goone ta qullaa deemtu saahibin eegas jette ilmaan kaafira isaanii wajjiin isaan saahibuun khasaara shari'aan islaamaa dhorkutee jirti nama tokko kan salaate ka salaata qadeessuu saahibuun qabdu nama sirriitti gartee salaata isaa salaatu yeroon salaatu san saahibuu qabdi samarran jechuun san godhuu qaban. Idan duuba wanni jiru diin keenya kana keessatti dubartii yoo waan akkanaa ka gootu taate ta qullaa deemu ta waan akkanaa godhu badiimuu hin daleyne zinaan goone kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gafuurur rahiim dhiisaa fi as deebitee huccuusii haguuggattee uffattee ijaabasii uffattee yoo deemte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiisaaf. Kaan immoo gartee ani gartee gurra kiyyaan dhagee gaaf tokko minibaas keessa deemu jiru gara gartee dirree dhawaa sana gayyaanaa minibaasuma keessatti mucummaan gartee muslima mucaan raddaatii makiinaa maallaqa guuraa kakatee Gabreelin je kakatee maaliif wanni kun akka jirutti ummata kana yoo jala isaan jala galte isaan maariyaamin umajaan akkasii kaafirri gartee muslimaa hojii oolus wallahi jechaa oola wallahi jaa ani gurra kiyyaan arke hedduun akkasitti arke kaafirri muslimaa hojii oolulleen tana fudhata akkasii wallahi an kanan goone jaa wallahi wanni kun akkana jaa baree jalaa jechuudha akkanatti aadaa gartee nama gartee jala ooltuu taataa jechuudha bad igra guddaan ilmaan muslimaa shamarrani qabi dhiira qabi wayta kakatan maariyaamin gabreelin jaan isaanii hojii oolan isaanii hojii gartee ganda isaanii jiran ni gartee nama balleessa kanaafuu afirri yoo gartee wallahi je umaa isaa wanni jaan hin jiru gartee sirrumatti rabbiin siif akkasi ka muslimaa kun immoo gabreelin waan je rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi aboo namni kakatu يحلف بالله نمني خغاتو ربي نا خغاتو ربي تاغاتو أبانك يادو أتتي يادوت لكن التماري ورخينيات تك أبري ناري ناوران تكون شفتي شركي انتون ديمتي شركي قدو سيجيست عادتين كخاتشو أبانك يادو لفين أبانك يا ناوران لفين ماري خينيا ناوران سيقلا إربو تربا ماري كون شفتي شركي أجايبات maariyaamin jettee maryaniin kakachuu shirkii walaa jibriiliin kakachuu gabreeliin jibriiliin kakachuu bayyesus maarree jettee nabiyullah isaan kakachuu wahaadaa kullu shirkii ajaa'ibaati kanaafuu kanallee irraa tawbattee
قام ربي يودي بتاعه سبحانه وتعالى غفور رحيم ربي النواف ديسا رب رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كسي كزي ربي سبحانه